ergaa sagalee waaqayyoo biraan of kennameedha jechuudha. Dubbii waaqayyooti jechuudha. Abbaan kitaaba qulqulluu kanaa kan biraa miti, eenyullee miti, paasterii miti, wangeelaawwii miti, raajiis miti. Abbaan kitaaba qulqulluu waaqayyoodha. Dhala namaatiif kan kenne waaqayyoodha. Akka ittiin jiraannu kan nuuf kenne waaqayyoodha. Ittiin akka deddeebinu, ittiin akka baanu, ittiin akka galu, ittiin akka jireenya keenya gaggeeffannu, ittiin akka itti waaqayyoof jiraannu, ittiin akka itti guddachuu danda'amu, akka ittiin badhaadhuu danda'amu, karaa hundumaa akka itti waaqayyoof ta'uu dandeenyu kan nutti agarsiisu sagalee waaqayyooti. Inni waaqayyoo biraa kan nuuf kenname ergaa xalayaa jaalalaati. Kanaan dura isinitti himeera. Egaa walumaa galatti kitaabni qulqulluun keenya sagalee waaqayyoo biraa nuuf kenname akka ta'e kanumaa wajjin wal bira qabnee asirraa qabxii ani isinii kaasee irra dhaabbannee hubachuun hin danda'ama jechuudha. Egaa walumaa galatti qabiyyee macaafa qulqulluu yookaan qabiyyee kitaaba qulqulluu yeroo darbee isinitti himuudhaaf yaaleera. Egaa ergaa isaan irra dhaabbadhee isinitti himuun barbaada. Hin beektanii miti, beektu kan. Kitaabni qulqulluu iddoo lamatti qoodama. Kakuu moofaa, kakuu haaraa jennee iddoo lamatti haala kanaatiin qoodna. Beennaa lallabamaa turreerraa, barumsa fayyinaa yeroo barachaa turreerraa kan hundumaa beennaa. Haa ta'u garuu yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo kana yoo dhagaa deemne, yoo ittiin jiraachaa deemne, iddoo ittiin hubannetti hubachaa haala adda addaatiin yoo ittiin gaggeeffamaa deemne isumatu jireenya nuuf ta'a. Adeemne isumatu jireenya nuuf ta'a. Dhaga'uu qofaa miti, ittiin jiraachuudha inni guddaan. Kanaaf egaa kakuu moofaa, kakuu haaramaa ergaan kakuu moofaa kitaabota adda addaa qaba. Kakuu moofaa maal fa'idha? Ergaan isaanii maalidha? Kan jedhu gaggabaabsii wanta sana tuquu barbaadeen kanarraa kanaaf waa'ee kanaa beektu. Egaa macaafni qulqulluun seeraaf wangeela kan of keessatti qabatu bakka lamatti qoodama. Isaanis tokkoffaa irratti kakuu moofaa jennee waamna. Lammaffaa irratti kakuu haaraa akka inni jedhamu. Egaa irra deddeebi'ee isinitti himaan jira. Macaafni kakuu moofaa, macaafni kakuu moofaan waaqayyo karaa Museetiin saba Israa'eliif kakuu inni gale, kakuu waaqayyo saba Israa'eliif gale karaa Musee akka inni saba sanatti akka inni waaqayyo dubbachaa ture. Isa kanadha kan nutti agarsiisu. Seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 1 kaaftanii hanga 17 dubbisuu dandeessu. Boqonnaa 34 lakkoofsa 28 dubbisuu dandeessu. Sabni Israa'el waaqayyo sagalee isaa guutummaadhaan dubbatee hundumaa irraawwannaa waan jedhaniif Museen aarsaa dhiyeessee kakuu sana akka inni jabeesse illee sagalee waaqayyo seera ba'uu boqonnaa 24 lakkoofsa 1 kaasee hanga 8tti nutti agarsiisa. Egaa kakuun kun akka raawwatamuuf ajaja qajeelfamaaf murtoon akka inni kenname illee seera keessa deebii boqonnaa 5 lakkoofsa 31 gaafa fudhatanii dubbiftanii argitu. Egaa macaafni kun kakuu moofaa macaafota walumaa galatti 39 of keessatti qabata. Isaanis afaan Ibraayistii fi afaan Armaayikiidhaanidha kan isaan barreeffaman. Yeroo darbees waa muraasa kana isinii tuquulaaf yaaleera. Afaan Ibraayistiif afaan Armaayikiidhaan barreeffamanii walumaa galatti macaafota 39 of keessaa qaba kakuun moofaa. Waaqayyo abboommii karaa Musee akka inni saba Israa'eliif kennaa ture. Egaa kutaa nama isinitti himaa ture yoo dhattanii dubbiftan kan hundumaa iddoo sana keessatti hin argitu. Waaqayyo ajaja isaaniif kennaa ture qajeelfama murtoollee iddoo kanatti akka inni kenname sagalee waaqayyo keessa deebii keessatti illee boqonnaa 5:31 lafan sila isinitti hime achi keessatti nutti agarsiisa. Egaa waan akkasii of keessatti qabata. Walumaa galatti kakuun moofaa, macaafni kakuu moofaa walumaa galatti bakka gurguddaa 4tti qoodama. Bakka gurguddaa 4. Tokkoffaa irratti macaafota seeraa yookaan macaafa seerotaa jennee waamna. Baay'inni macaafota seerotaa walumaa galatti 5dha. Isaanis seera uumamaa, seera ba'uu, seera leewwotaa, seera lakkoofsaa fi seera keessa deebii jennee waamna. Egaa sagalan amma dandeenyetti tartiiba isaanii wajjin beekaa deemuun, qabachaa deemuun ergaan isaanii maalidha? Waaqayyo karaa macaafota kana maal dubbate? Maal godhe? Ergaa akkamii nuuf qaba? Saba sanaafuu ergaa akkamii qaba ture? Nuufoo ergaa akkamii qaba? Maal nu barsiisa? Warri qoodamni kun hundumtuu kan jedhu wajjin adda baafnee beekaa deemuun gaarii waan ta'uuf egaa walumaa galatti kana gaggabaabseen isinitti deema. Walumaa galatti isinitti himeera macaafota 5 qaba. Macaafota seerotaa jennee kan waamnu kuni tokko seera uumamaadhaa jalqabna. Seera uumamaadhaa jalqabna. Kitaabni qulqulluun hundumtu kitaabni qulqulluun keenyaa jechuudha. Seera uumamaa jennee ittaanee seera ba'uu, sana booda seera leewwotaa, seera lakkoofsaa fi seera keessa deebii jenneedha kan waamnu. Isaan kun 5 isaanii macaafa seerotaa jennee waamna. Kakuu moofaa keessatti kan isaan argamanii qoodama isa guddaa tokkoffaan isa kanadha. Egaa kaayyoon barreeffame seerota kanaa maalidha? Macaafonni seerotaa jedhaman kun 5 isaanii kaayyoo maaliitiif barreeffame?
Isa jedhuuf gaafa isinitti gabaabsee waaqayyo waaqaaf lafa uumama hundaa uumee itti dabalataan waaqayyo karaa Musee boojuu keessaa baasee biyya abdiitti isaan galchuusaa saba waaqayyo galchuusaa iddoo kanatti nutti agarsiisa. Waaqaaf lafa uumu waaqayyo keessumaa seera uumamaa keessa gaafa ta'in dubbiftanii argitu uumama hundaa waaqayyo uumuusaa seera uumamaa keessatti bal'inaan lafa kaayyoo akkasiitiif barreeffame. Waaqayyo karaa Musee illee boojuu keessaa saba isaa akka inni baase seera ba'uu keessa gaafa ta'in dubbiftanii argitu seera Lewwotaa seera lakkoofsaa seera keessa deebii keessa illee irra deddeebi'amee waa'ee saba waaqayyo biyya Gibxiidhaa ba'anii biyya kakuu akka isaan deemaa jiran karaatti maal akka isaan mudate akkamitti iddoo sana dhaqan haala kamiitiin akka darban kana hundumaa ifa godhe iddoo kanatti nutti agarsiisa. Boojuu keessaa akka isaan ba'anii biyya abdii isaaniitti akka isaan galan ifa godhe kutaan kun nutti agarsiise. Kaayyoo kana kan of keessaa qabu. Egaa walumaa galatti kitaaba sana hunduma isaallee gaafa dubbifnu kaayyoo kana hundumaa hin arganna. Gabaabsinee gaafa laallu garuu waaqaaf lafa uumu waaqayyo uumama hundumaa uumu waaqayyo saba isaa biyya ormaatii biyya Gibxii keessaa biyya iddootti rakkatan biyya iddootti boquu isaanii gadi qabanii jiraatan biyya iddootti ba'aa ulfaatan itti fe'amee gadi qabamanii dhiphatanii rakkatanii biyya isaanitti jiraachaa turan keessaa waaqayyo saba isaa warra kansaa ta'an iddoo sanaa baasee haala dinqiif haala ajaa'ibsiisaa ta'een biyya kakuu isaaniitti akka isaan galan waaqayyo akka isaan godhe kana hundumaa kutaa kana keessatti yookaan macaafota seerotaa kana hundumaa gaafa dhattanii dubbiftan kana hundumaan argitu. Inni lammaffaan qoodamni kakuu moofaa inni guddaa inni lammaffaan macaafota seenaa jennee waamna. Isaan kun walumaa galatti macaafota 12dha. Isaanis macaafa Iyyaasuu, macaafa Abboota Firdii, macaafa Ruut, macaafa Saamu'eel tokkoffaa, macaafa Saamu'eel isa lammaffaa, macaafa Moototaa isa tokkoffaa, macaafa Moototaa isa lammaffaa, macaafa Seenaa Baraa isa tokkoffaa, macaafa Seenaa Baraa isa lammaffaa, macaafa Izraa, macaafa Nehemiyaa fi macaafa Asteer 12 walii galatti. Isaan kun macaafota seenaa jennee waamna. Kaayyoon isaanii maaliif kan inni barreeffame? Macaafonni seenaa kun kan isaan ibsan sabni Israa'el waaqayyoof yommuu abboomamu eebbifamaa akka isaan turan nutti agarsiisa. Yommuu abboomamu didan dha'ichaan, booji'amuudhaan, ari'atamuudhaan, billaadhaan rakkina hedduu akka isaan irra ga'aa turan nutti agarsiisa. Egaa firoota koo waaqayyoof gaafa namni abboomamu eebba akka inni argatu. Abboomamuu gaafa inni didu garuu akkuma eebbi jiru akkuma kan rukuttaan akka jiru adabamuun akka jiru kan hundumaa nutti agarsiisa macaafonni seenaa kun. Egaa walumaa galatti macaafa kana hunda isaa gaafa dhattanii dubbiftan macaafota seenaa kana waa'ee saba Israa'eliidha kan inni dubbatu. Waaqayyoof yommuu abboomaman akka isaan eebbifamaa turan yommuu isaan immoo abboomamuu didan yeroo isaan dha'ichaa rukutamaa turan yeroo isaan boojuutti dabarfamanii akka isaan kennamaa turan akka isaan ari'atamaa turan akka isaan billaadhaan akka isaan dhuman waaqayyoollee gochaa akka inni ture rakkina hedduutti waaqayyo dabarsee akka isaan kenne kan hundumaa nutti agarsiisa macaafonni kun. Kanaaf egaa kakuu moofaa qoodamni isaa inni guddaa inni lammaffaa isa kanadha. Macaafota seenaa jennee waamna 12 of keessaa qaba. Macaafa Iyyaasuu kaasee hanga macaafa Asteeritti kan jirudha. Egaa kaayyoo akkasiitiif barreeffame walumaa galatti gaan sagalee waaqayyoo waa'ee kana nutti agarsiisa. Inni sadaffaan macaafota dhoksaa jedhamanii kan beekaman jiru. Macaafota dhoksaa kan jedhaman macaafota 5. Isaanis macaafa Iyyoob, macaafa faarfannaa, macaafa fakkeenyaa, macaafa lallabaa, macaafa weedduu weeddotaa. Isaan kun macaafota dhoksaa jedhamanii beekamu. Kan isaan argaman garuu kakuu moofaa keessatti. Ergaan isaanii inni guddaa yookaan kaayyoon isaan ittiin barreeffamaniif inni guddaa namoota gorsuudhaaf ogummaa kennuudhaan hafuura namaa dammaqsuu isaanii nutti agarsiisa. Ogummaadhaan hafuura namaa dammaqsuu. Akkasuma immoo gorsuudhaan namoota gorsa baay'ee yoo barbaadan kitaabota yookaan macaafota dhoksaa kana keessaa waan baay'ee arguu dandeenya jechuudha. Gorsa baay'een as keessa jira. Ogummaan akka inni barbaachisu waa'ee ogummaa keessumaa macaafota fakkeenyaa gaafa dhattanii dubbiftan kan hundumaa iddoo sanaa argachuun hin danda'amu. Kanaaf egaa Iyyoobii kaasee macaafa Iyyoobii kaasee hanga weedduu weeddotaatti kan jiran macaafonni 5 macaafota dhoksaa jedhamanii beekamu. Namoota gorsuudhaaf ogummaa kennuudhaaf akkasuma hafuura namaa dadammaqsuudhaaf kaayyoo akkasii akka isaan qaban kitaabota kana gaafa dhannee dubbifnu argachuu dandeenya jechuudha. Inni arfaffaa iddoo lamatti qoodeen isinitti makana macaafota raajotaa gurguddoo fi inni lammaffaa macaafota raajotaa xixinnaa jedhamanii kan beekaman kan qoodamanidha. Macaafota raajotaa gurguddoo kan jedhaman walumaa galatti 5dha.
macaafa Isaayaas raajichaa, macaafa Ermiyaas raajichaa, macaafa Faaruu Ermiyaas, macaafa Hisqeel raajichaa fi macaafa Daani'el raajichaa. Isaan kun shanan isaanii macaafota raajota gurguddoo jedhamanii beekamu. Kaayyoon isaan barreeffamaniif sabni Israa'el Waaqayyo irraa yeroo garagalu rakkinni guddaan isaan irra ga'a akka ture. Abboommi Waaqayyooti yommuu jiraataa turanitti immoo nagaadhaan jiraachaa akka isaan turan nutti agarsiisa. Kanaaf egaa kun nuuf barumsa guddaadha. Gaafa nuti Waaqayyoof jiran, gaafa nuti Waaqayyootti kooluu galu, gaafa nuti isaaf taanu, Waaqayyoo waan hundumaa keessatti akka inni nu gargaaruu danda'u. Rakkinni guddaan illee yoo dhufe Waaqayyochi keessaa nu baasuu akka danda'u. Haala addaatiin, haala dinqiidhaan Waaqayyo nu gaggeessuu akka danda'u. Isa kana nutti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf sabni Israa'el Waaqayyo irraa yeroo isaan garagalaa turan rakkinni guddaan akka isaan irra ga'aa turan kan nutti agarsiisu. Macaafonni kun macaafonni raajotaa gurguddoo jedhamanii warri beekaman. Abboommi Waaqayyooti yommuu isaan jiraatan garuu yeroo sanatti nagaadhaan akka isaan jiraachaa turan. Fira koo abboommi Waaqayyooti qabamee jiraadhu nagaadhaan jiraatta. Manni kee nagaa ta'a. Barri kee nagaa ta'a. Jireenyi kee nagaa ta'a. Hafuurri kee nagaa ta'a. Kan kee kan ta'e hundumtuu nagaa ta'a. Abboommi Waaqayyooti qabamee jiraadhu. Kitaaba qulqulluu barannu kanatti qabamee jiraadhu. Sagalee Waaqayyoo lallabamutti qabamee jiraadhu. Sagalee Waaqayyoo kennin namoonni garaagaraa kan isaan lallaban kana keessaati. Dubbii Waaqayyoo nuuf kenname kanarra dhaabbatanii kan isaan tajaajilan. Gaafa isatti qabamnee jiraadhu Waaqayyoo jireenya keenya eebbisa. Nagaadhaan nu eebbisa. Waaqayyoo ba'uuf galuu keenya eebbisa. Mana keenya eebbisa. Maasii keenya eebbisa. Qabeenyaa keenya eebbisa. Abboommi Waaqayyootti qabamnee jiran. Isa kana nutti agarsiisa. Waa'een kitaabota kana macaafota raajota gurguddoo jennee qabamu shanan isaanii waa'ee saba Israa'el kan yeroo isaan Waaqayyootti qabaman Waaqayyo akka isaan nagaadhaan isaan jiraachisaa ture. Yeroo isaan Waaqayyo irraa galagalan Waaqayyo immoo rakkina guddaa itti dabarsee akka isaan kennaa ture kan hundumaadha kan nutti agarsiisu. Inni lammaffaan macaafota raajotaa xixinnaa kan jedhaman jiru. Walumaa galatti macaafota 12 of keessatti qabatee jira. Macaafa Hosiyaa raajichaa, macaafa Yoo'eel raajichaa, macaafa Amoos raajichaa, macaafa Yoonaas raajichaa, macaafa Miilkiyaas raajichaa, macaafa Naahom raajichaa, macaafa Ambaaqoom raajichaa, macaafa Sefaaniyaa raajichaa, macaafa Haagee raajichaa, macaafa Zakkaariyaas raajichaa, macaafa Miilkiyaas raajichaa. Isaan kun hundumtuu Hooseedhaa kaasee hangi Miilkiyaas raajichaatti kan jiran macaafonni 12 macaafota raajota xixinnaa jedhamanii kan isaan beekaman. Kaayyoon isaan barreeffamaniif sabni Israa'el yommuu cubbuutti kufan Waaqayyo raajota kana isaaniif kaasee akka isaan gara Waaqayyootti deebi'an yommuu isaan didan immoo isaaniin yeroo akka inni adabaa ture nutti agarsiisa. Raajota kana kaasee Waaqayyo karaa isaanii immoo gara isaatti deebisa ture Waaqayyo. Yeroo isaan cubbuutti kufan, yeroo isaan Waaqayyoon gaddisiisan, yeroo isaan Waaqayyoon aarsan, yeroo isaan Waaqayyoon yakkan, yeroo isaan Waaqayyoon dheekkamsiisan, yeroo isaan Waaqayyootti gunguman kallattii adda addaatiin yaada Waaqayyoo keessaa gaafa isaan ba'anii Waaqayyo raajota kana kaaseetu akka isaan gara Waaqayyootti deebi'an gochaa ture Waaqayyo. Yommuu isaan didan immoo Waaqayyo akka isaan adabaa ture nutti agarsiisa. Macaafonni kun hundi isaaniiyyuu jechuudha. Macaafota raajota xixinnaa jennee qabamu 12 isaanii waa'ee ergaa akkasii of keessaa qabu. Egaa firoota koo cubbuutti namni hin kufaa foon uffannee jira. Garuu cubbuu keessatti hafuu nuudhaan eegamu. Gaafa akkasiin hin jiru cubbuu hojjedhaa jechaan jiran. Cubbuu hojjechuun sirrii miti. Sagalee Waaqayyoo cubbuu hojjechuu akka hin qabne nutti agarsiisa. Haa ta'u garuu akka tasaa namni gaafa cubbuu keessatti kufu gara Waaqayyootti deebi'uu qaba jechuudha. Waaqayyo karaa sagalee isaatii gara isaatti akka nuti deebinu barbaada. Kanaaf egaa firoota koo kanaafillee sagaleen Waaqayyoo bu'aa akkasii nuuf qaba jechuudha. Ergaa akkasii of keessaa qabu. Raajonni kuni haala kanaatiin iddoo gurguddaa 4 kanatti qoonna macaafota kakuu moofaa kan hundumaa sagalee Waaqayyoo kanarraa hin barannaa. Kun hundumtuu barumsa keenyaafidha. Waaqayyoo kan hundumaa kan inni akka inni nu qaqqabu kan inni taasisee yeroo itti aanu macaafota kakuu haaraa ergaa isaanii wajjin gara fuulduraatti tokko walii wajjin ilaalaa deemna. Egaa firoota koo kanatti qabamnee jiraachuu kan dandeenyu Waaqayyo nu gargaaru. Dubbii Waaqayyootti qabamaatti jiraadha. Yeroo hundumaa oduu adda addaa dhaga'u miti. Sagalee Waaqayyoo maal jedha jennee sagalee Waaqayyoo haa ilaallu. Dhugaan dubbii Waaqayyoo maal nutti agarsiisa? Akkamittan jiraachuu qabu? Akkamittan bahuu qabu? Akkamittan galuu qabu? Maalan dhaga'aa jira? Ergaa sagalee Waaqayyoo isa qulqulluu kana dhuguma lallabamaan jira. Namoonni ergaa sagalee Waaqayyoo isa qulqulluudhaa kan isaan lallabaa jiran. Kanan fudhachaa jiru isa qulqulluu ergaa Waaqayyooti. Moo waanuma tokko gaafa dhageenyu akkuma dhageenyan wanta sanaan raafama dhiphachaa jeeqamaa jiraachaa jirra laata. Mee sagalee Waaqayyoo kana keessa dhaabbanneetu of haa ilaallu. Sagalee Waaqayyoo nuuf
ergaan wanti hundumtuu sagalee waaqayyoo keessa jira. Isa irra dhaabbanne sagalee waaqayyoo fudhannee isa dubbifachaa, isa nyaachaa, isatti qabamaa haa jiraan. Yeroo sana manni keenya eebbifama, barri keenya eebbifama. Wanta gaaffii nutti ta'e hundumtuu yeroo sana deebii argata. Jireenya keenyaaf deebii guddaa kan nuti argannu yeroo sana. Kanaaf firoota koo waaqayyoo hunda keenya haa gargaaru. Sagalee waaqayyootti qabamnee akka jiraan. Sagalee kanaaf akka abboomamu, waaqayyoof akka abboomamu, dubbii sagalee waaqayyoof akka abboomamu, akka sagalee waaqayyoo nu barsiisutti akka jiraan. Waaqayyo hunda keenya haa gargaaru. Sagalee waaqayyoo ala wanti tokkollee jireenya keenya haala adda addaatiin waan hin taanetti qabamnee jeeqamuu hin qabu. Sagalee waaqayyootti qabamnee sagalee waaqayyoof yoo jiraan manni keenya nagaa argata, barri keenya nagaa argata. Kanaaf uffee jennee boqonnee waaqayyootti jiraan. Mana keenya keessatti boqochaa waaqayyootti gammadaa, diina keenya irratti dhaadachaa haala kanaatiin akka nuti jiraan sagalee waaqayyoo nu gargaara waan ta'eef yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo nyaan dhageenya itti qabamnee akka jiraachuu dandeenyu waaqayyo hunda keenya haa gargaaru. Yaa waaqayyoo waaqa